بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن نجا جرتن ردفتوتا توبي توبي أورمو جت جل أرقمتن هندي كيسن بجراتني كم جرتني سبونتو أورمو كم بجرات ربي بجسنجرات شفته hundumti keessanuu nagaan baga jiraatanii alhamdulillahi ar'allee walitti deebine rabbiin nagaa walitti nu deebise inshaallah ar'a wasfa fuula keenyaa fayyada jedhee yaadu waan xiqqoo isii qabadhee isiniif dhiyaadhe inshaallah akkanarraa fudhattan akkanarraa jaalattan abdiin qabaa ijoollee oromoo isiniin boonaa isin jaalladha. kanatti aansuni hundumti keessan baga jiraatanii rabbiin koronallee inshaallah nurra haa kaasuu rabbiin biyyaan baate biyya keenyatti nagaa nu haa galchu hundumti keessanuu baga jiraatanii baga jirtanii bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii kan dhuma hin qabne isin bira haa jiraatu inshaallah gara hojii keenya guyyaa har'aa ka dhufneefitti yoo deemne obboleeyyan tiyyaa inshaallah akkuma argaa jirtanii waan xiqqoodha jechuudha waan xiqqoo waan immoo faayidaa guddaa nuuf qabdu kun zaytuuniidha oliivii ooliidha oliivii oolii oliivii oolii milaaga lama fudhannee waan xiqqoodha jechuudha waan faayidaa guddaa nuuf qabu jechuu waan salphatti immoo itti fayyadamuu dandeenyu jechuu obboleeyyan tiyya waan ofii itti fayyadame inshaallah hin jaalattanii itti gammaddanii jedheetii yaada. akkuma argitanii kun immoo sukkara kamandaa kamin jechuudha sukkaru mandaa kamini milaaga fal'aana tana xiqqishuudha fal'aana lama itti godhadhe zayitiin immoo tuyyuu fal'aana guddaadha akkuma argaa jirtan kana isa lama itti godhadhe agaraa jirtan jedheetinii yaada isinitti argama jedhee yaada obboleeyyan tiyya akkuma argaa jirtanii waan baay'eellee xaarii qabuun qabu garuu faayidaa isaati irra caaltuudha jechuudha maashaallah baay'ee nama fayyada inni kunii maal fayyada jettanii fuula keessaniif yeroo rafuuf deemtanii xiqqoo isaa fudhattanii riidaniini sirritti fuula keessan misaaj gootaniini raftan jechuudha maashaallah waan xiqqoo tana qopheeffadhee jiraani isii waan akkanaatti nan naqattanii bakkuma waan feetan isin kaayattan kalutti argattan jechuudha osoo waan tokkollee hin taarree bakka jiraattanitti argattanii kun akkuma argaa jirtan asitti godhadhee dursi fayyadamaatumaan ture bas sa'aatii raftan irra jechuudha gizee mara akkuma baaziliinii itti fayyadamtanitti isatti illee fayyadamtan maaliif faayidaa qabu jettanii shifniin fuula keenya irratti ba'uuf fuula keenya kan mootu kan goggoguuf kiriima addaatiin nu jijjiirameef waan xabi'iidha jechuudha zayituun illee xabi'ii sukkarri immoo yeroo riidaniin san waan anti jedha ta'eef sukkarri wantummaan mi'aawu hundi isaatu iyyuu faayidaa qaba jechuudha fuula keenyaa ka gurraachatuuf shifniina irratti ba'uuf sukkarri kun immoo habbaadha hin daakamini inni kun habbaan hin daakamin kun
yeroo akkasitti fudhattanii riidaniin waliin fudhattanii irriidaniin fuula keessan sirriitti riidaniin shifiniina hin baasaa. Bakka gurraachatullee gurraachatee goggogee waan akka fakkeenyaaf hidhiirratti nu babba'uu bakka baay'eetti jechuudhaan jira. Gurraachatee goggogee shifaa ta'ee shifaan sun immoo tuyyuu mala'ee deebi'ee goggogee akkasii gurraachatee hafa. Waan akkasii sankaraa kaluun mala gabaaban ofirraa baaftan. Lallaafinni fuula keessanii immoo wallaahi ajaa'ibatti isiniif kenna. Ajaa'ibatti akkuma argaa jirtan kana kanumatti sirriitti riidanii fuula keessan sirriitti riidanii sukkara kana irraa dhadhaa'attanii raftanii yoo kaatan saamunaa keessan itti fayyadamtan kafeetanii ofirraa dhiitan jechuudha. Akkuma argaa jirtanii inshaallah itti gammaddan jedhee yaada. Itti fayyadamaa waan ofii itti fayyadamee arge obboleeyyan tiyyaa rabbiin inshaallah umrii isinaa dheeressu bakka jirtanitti isinaa tiifatu ofii keessa isinaa kaatu nagaan biyya keessanitti isinaa galchu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.